Bara darbe keessa qofa galii miiliyoona 100 fi miiliyoona 44 ol doolaaraan kan argamsiisee paarkiin indastiriyaalii Hawaasaa galii sharafa alaan fiduu bira darbee namootaaf hojii uumuudhaan adda dureedha. Koorporeeshiniin misooma paarkiiwwan indastiriitti gorsaan piroomooshinii investimentii kan ta'an obbo Daawit Fallaqa akka jedhanitti Paarkichi sheedoota 52 kan qabuu fi abbootiin qabeenya biyyoota garaagaraa hojii uffata oomishuu fi hodhuu irratti bobba'an oomisha isaanii gara Ameerikaatti hedduminaan erguu irrattis argamu jaan. የሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ያው በአጠቃላይ በ140 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ በውስጡ ወደ 52 የሚሆኑ የማምረቻ ህንጻዎች ፓርኪን ኢንዱስትሪ ሐዋሳ ለፈ ሄክታራ 140 kan qubateedha. Gamoowwan oomisha 52 kan of keessatti qabu yeroo ta'u akkasumas oomishtoota fi dhaabbilee tajaajila kennan 23 kan qabudha. Ammattis lammiilee 35,000f carraa hojii kan uumee jirudha. Obbo Daawit akka ja'anitti galii biyyattiin huccuurraa argattu 50 kan uwwisu paarkii indastiriyaalii Hawaasaati. የሐዋሳ ኢንዱስትሪያል ፓርክ እንግዲህ በአጠቃላይ በጨርቃ ጨርቅና አልባሳት ምርቶች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ነው። ፓርኪን ኢንዱስትሪ ሐዋሳ uffataalee irratti kan xiyyeeffatedha. Galii alergii uffataatiin biyyattiin argattu keessaa 50% industirii Hawaasaa irraa kan argamudha. Hojii raawwachiisaa olaanaan koorporeeshinii misooma paarkiiwwanii industirii obbo Saandok Dabbaba gama isaaniitiin Ameerikaan Itoophiyaan waliigaltee gabaa daldalaa bilisaa keessaa akka baatuuf karaa dhaabbilee kaffalameeniin dhiibbaan akka godhamaa jiru beekuu dandeenyerraa jedhan. በመሰረታዊነት አገዋ ከ2001 ጀምሮ ወደ ስራ ሲገባ አንድ ይዞት የመጣው ነገር ፕሬዝዳንቱ በየአመቱ ኤሊጂብል የሆኑ ሀገሮችን ሪቫይዝ የማድረግ ማንዴት ተሰጥቷል። Bu'uurumarraa agwaan bara 2001 irraa eegalee gara hojiitti yeroo galu wanti qabee dhufe tokko pirezidaantichi biyyoota seera qabeessa ta'an ilaaluuf dirqamni kan itti kennamedha. Kanas karaa garaagaraatiin dhiibbaan yeroo godhamu argineerra. Kun kan ka'u mootummaa irratti dhiibbaa uumuu fi Murtoon kun kutaa Hawaasaa jireenya gadaanaarra jiraatan kan miidhu waan ta'eef tarkaanfiin sirreeffamaa barbaachisu akka fudhatamu hubachiisaniiru. ይሄ ውሳኔ ኢትዮጵያ ከአገዋ መውጣቷ በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ስራ ለመስራት እየሞከሩ ያሉ ድርጅቶች Murtoon Itoophiyaa agawaa keessaa akka baatu taasifame dhaabbilee rakkoo keessa ta'anii hojjetan lammiilee jireenya gadaanaa irratti argamanii fi filannoo hojii kan hin qabne 8,000 ta'an rakkoof saaxiluudha. Murtoon kun mootummaa osoo hin taane uummata miidha. Kan of keessa deebinee sirreeffama taasisuun barbaachisaadha. ለምርታቸውን በአብዛኛው ለአሜሪካ ሀገር በአሜሪካ በአገዋ አማካኝነት የሚያቀርቡ dhaabbileen oomisha isaanii karaa agawaan Ameerikaaf ergan hedduun isaanii sababa murtoon darbee fi jireenyi isaanii kan miidhudha. Lammiilee miiliyoona tokkotti siqan kan dhaabbata kana keessa hojjetan rakkoof saaxilamuu akka danda'an odeeffannoon ni mul'isa. Daldalli gabaa agawaa Itoophiyaa irraa fuudhame jechuun lammiileen guyyaatti waan nyaatan dhabanii rakkoof ni saaxilamuu jechuudha.